barka xiqqoo kutaa laakkaa'e akkasatti inni barataadha hayyuudha osoo inni taa'u namni kalee gartee isaan quba qabanii raayyaa ittisa biyyaa ta'ee namni waraanaa tokko namni militarii tokko dhufee hadha biyya bulche ilmi Abiy Ahmad Alii gartee Jimma keessaa dhufe namni isaan afaan isaa beekan aadaa isaa beekan saba isaa beekantu osoo isaan taa'anii inni waggaa meeqa barsiisee inni doktoraa inni profeesaraa inni gartee digirii hagas qabaa inni hadha gartee inni saalfata akkamitti hunda hadha gartee tanaaf gartee asii gururiya kun kan irra gartee irraa wayya kun nama wayyaati kun hinaaffaan garaan cal jedhee gubate bes abboodhiis taaneen beeynu kanaaf ka garaana nyaatan kabraa fagoo naqinaa warra kalee adda bilisummaa Oromoo keessatti qabsoo saba kanaatiif sareen isa nyaattetu kaadha mataa dhaabee Shaabiyaa Wayyaanee waliin deemu argina. Eenyu barbeektan hogganoota adda bilisummaa Oromoo irra turan. Hoggana adda bilisummaa Oromoo tahee ilmaan Oromoo gaaratti harcaa Wayyaaneen harcaase dargiin harcaase. Hayila Sillaaseen harcaase ganda Oromoo waan godhe warri argi. Hadha Wayyaaneen wayyaa nafxanyaan wayyaa siin jedha wallahi waan garaas nyaatu. Akkamitti wayya jala maal taatan jena takkaa mootummaa nama keenya akkana fite eessatti mee akkam yoo atas fidi jetteeni abboon isin irraa siin jedha. Emi amma Harargeen laakka'ii fidi akka Harargeetti laakka'ii mootummaan kun narraa fixe rashanatetti mee laakka'ii fidi nama kumtu kunaaf fiddaan fiddu. Kutaa feete keessatti nama kumtu kunaaf fiddu. Bari isinii guddiseeti kashaneen fixxee walitti qabi. Garuu mootummaan kun nama hambifnees maaliif liqimseera warra liqimse ijaara. Kanaaf hawaasni keenya dhiifama naa godha. Namoonni nu dhageettan as gubbaa jirtan kun waan tokko dhiisaa. Odeessa amma nu teenneetumaan guyyaa isiniif finnee waa isin himnu raagna isin raagnu kana dhiisaa. Mustafaan akka Mustafatti gahee kiyya maal godhuu qaba. Ahmad Abdalla, Khadija Faaxumaan, Baqqalaa Fasaffaan namni afaan kana dubbannu ilmaan Oromoodhaa waliin gartee jirru kuni maal godhaa jira gahee keenya haa baanuume barjara nu as gubbaa iyyuu kun mindaa nuu kafalee namni garee akkasii abeettani mootummaan mindaa nuu kafalee sukuriitii keenya eegame quba nuun qaban abbaa dhugaa dubbattu si ajjeesu si barbaadde amma kaadiree meeqatu yoona ijji diimachaa jirti beektaa meeqatu shugguxii isaa qabee dhungachaa jira beektaa yoona eessumatti argee mataa irraa buqqisare ati Oromoo taatee Oromoo dubbannaamu kaadiree ati agartu kun namni gartee gubbaarraa kaasiban namni dhugaa ati dubbachoo kee kanaafi siyoona yoo takka illee jiru ana isinii ma waa hedduu isinii gabbaasu deeman hojiin agarree gabbuunee laalle waajira mootummaa kana mara dhadhoofne balballi Mustafaa hin dhadhaa'in hin jiru ni beeka amma eenyu kaadireen hattuuf kaadireen sirna eenyu namni oromummaa isaatiif dalaguuf kijibduun hedduun amma yeroo tajjii gubbayyaate afaan mi'ooftu kun warri keessaayyuu afaan mi'aawu hattuu hundi leeboch naachuu afaan warraati isinitti hima hattuu ina mi'aabbichuuti gartee diinota Oromooti. Hinaaffaa aabbichuu bakka san dhaquu hin dandeettu osoo dandeettee muummicha ministeera ta'uu sa'a 24 ittanti wallaahi. Wallaahi qashina jira qashina. Kuni si nyaata sani gartee yoo kaa sodaattu lubbuu harka qabattee deemtu taate usii ofirraa cadhisii taa'e. Kanaaf jennaan bayi dubbadhu rabbi malee kasi ejjeesu haasi ejjeesanii abduu. Dhiira akka Filisxeemee akkatti dhumatu ilaalu wallaahi. Dhugaa dubbattee haqa irratti namni dhugaa dubbadhu guyyaa takka gartee bookkisee akka leencaa kuta addunyaa tanarraa. Dayyuusa taatee waggaa 100 jiraachuun bu'aa siin qabu. Dayyuusni gartee jennan irratti haraama. Saba kanaaf ummata jiru kanaa gabbayii dubbadhu wallaahi. Sabni keenya salphanne jedhana wallaahi namni nutti kofle. Jagna kana gartee osoo nu wadha dhaabbannee duubaa gartee sariin buchullaa ganda keessaa kana kaballee karaarraa nu qabne asin jirru wadha wallaahi. Asin jirru wadha abbaa qabeenyaati atiin hiyyeessi biyya namaa sareen si nyaattu kuni wallaahi nama dalasiifta ganda kee irra silaadha. Ganda kee irratti bar gandi kee guutuu lafa misoomaa addunyaan tun faranji dhaabbichuun maal jedhe waggaa 10 keessatti akka ummanni Awurooppaa fi Ameerikaa itti baqatu goona deemu wallaahi akkas godhees nama dalasiiftaa dhadachii ta'e gubbas ilaa lafa qabda waan biraa dhabde bar lafa qabda bakka kan kee gubbatti manaajara taatee ganda hundatti yoo akkam dhabde bar manaajara kaampaanii abbaa qabeenyaa taatee nama dalasiifte gartee wuriin gaariin sii kafalamee ganda qeetee keessatti kabajaadha yoo waan biraa dhabde gandi keenya guutuun ganda misoomaati lafti keenya guutuun lafa misoomaa ambi kana argeetiin gartee ibidda dhumachaa jira wayyaaneen waggaa gartee lamaan dabre baroo diqqaate nama 500,600 wareegdee jirti maaliif walitti himteetii barjaran agartanii akka lafti sun jirtu barnuu dhandhee waggaa 20 osoo hin gahin keessatti miliyoonera taanii jedhanii bar amma taqara dabarte dhandhee saamannaa koottaa jettee itti dhumattee bar hadha nafxanyoonni waan achi bakka hundaa dhumachaa jirtuuf kanaaf Ijipti maaliif hadha gartee akka saree wannaati tachiin hudduutti qabeenyi kalee biyya keenya irraa saamtu daabaa fi bar mukuma
gudeelcha bishaan keenya baatee asii dhaquun biyyeen asii inni waggaa irraa haree fiduun jiraatte achi garte. Waa meeqa irraa fayyadamaa turte hadha san dhabdeeti wareegama feetee taatu ni kafallaa jetti jirtan. Nuhoo roophii bishaan keessa teettee bishaan dheebottu taati. Wallaahi teena namuu hin qabu bara. Namni keenya asii bahee biyya namaa keessa saree isa nyaatu. Ameerikaa dhaqee bara sa'a 16 dalagee bara boqonnaan qabu takka akka ilma namaa taa'ee guyyaa takka gammadee hin beeku. Mee gaafa dhawra Ameerikaa. Ijoollee teena daa'imman lafaa ol kaatu taalluftee hattuu taatee salaabii taatee akkamii gorii fuudhaa malee akkamii salaabee waa butaa malee kun maqaa gargaarsaatiin waa dhaabee waa buta kun gartee nama ukkaamsee gurgurata kun kijibaan gartee hadha maaltu ba'uu deema saba keenya keessaa yangi ijoolleen lafaa dhuftu hadha nama akkamtu ba'aa jira hagamtu barachaa jira ijoolleen keenya. Hadha osoo gartee ambii lafa teenya tana irratti wal fixu kalee akka nuun baranne nu godhaniiti ambi gartee kutaa furooliin baratinaa dhee keessaa nu yaase hadha fedhii kennaan biyya arabaati keessaa yaa'ee dita namni keenya. Kanaaf wareegama kafalaa saba kiyya ilmaan Oromoodha. Mee koottaa wareegamni kafalu hin jiru. Olii agallu mee koottaa. Mee manguddoo gorsaa. Abbootii amantii gorsaa. Hadha mee uummata musliimaa laala wallaahi. Nama qubaallaa akkaantu diinii kana mootummaan barate. Wallaahi kan mootummaan rabbii gadi kan mootummaan biyya takkaa isumaa miree wanni uummata san bulchu. Hoodhaa waan feetan dalagaa deemaa ijaaradhaa hiree kana fayyadama deebi'aa ganda qeeteessanii diinii keessan akka feetan fantashir yuunivarsiitii kolleejjii dalagadhaa hoodhaa baankii hoodhaa miidiyaa wanna barbaadan godhaa jedhee kenna inti itti ganda keessa deemtee sheekoleen teenna aqiidaa waan adda addaatiin asii wal fitti. Yeroo silaa badham dardarri ijaaramee sheekoleen hawaasni kenna barni ummanni musliimaa nagayaan jiraata jechuun dachii biyya tana keessa bar nageenyi biyya tanaa dhibbaa dhibbatti zaqqee gad dhaabbatu jechuudha. Maaliif? Amaaraa, Guraagee, Walaayitaa, Kambaataa, Hadiyaa, Beenishaangulii, Somaalee, Affaar, Yaadiyaa walittidha uummanni musliimaa kun. Qiblaan keenya tokko, masgiinni keenya tokko, rabbiin itti amannu tokko, ergamaan keenya tokko, wanti tokko adda nu baasuun jiru tokkummaa haa dabalamnu aabbichuun dhufeen kana aabbichuun akka jedhe gaaftuu yaadattani haa dabalamnu an diin islaamarra baradhee. Adda diida keessa deema yoo ati itti dhufte warra siyaasaa siin jedha. Baroota siyaasaa nu jedhan jiru koottuuti kaadiree ta'ii namni ministeera ta'ii maal ta'e jedhan jiru. Deemaa ijaaramaa ummanni musliimaa mana shari'aa kan murtii keessan nama zinaa dalageetti adabdan nama hateetti adabdan waan diiniin keessan jedhuun deemaa dalagadhaa jedhanii mootummaan akkasii dhiban. Isin musliima biyya kana keessa jirtani. Akka ammaa ortodoksiin waajjira guddaa qabdi. Haga addunyaatti ka Afrikaa qabdi ka addunyaa qabdi. Galiin addunyaa irraa akkasii galaa bakka barbaadan waan barbaadan mootummaa turte aabbichuu dhufee cabse malee ortodoksii. Mootummaa Itoophiyaan ortodoksii ture qabeenya qabdi nama baratee qabdi ijaaramtee jirti addunyaa walii hidhattee jirti abbaa feete amantii feete saba feete mataa keessa mismaaratti dhooftee karaa gubbaa qabdi jechuudha. Uummanni musliimaa Dr. Haji Ibraahimin dhabamsiisuun barjarre hojiin jalaa kana laala. Akkamitti inni Oromoodha. Oromoo jedha barsanu. Akkamitti isuma deebisanii filan ammallee gaaf duraallee abii achi kaayee ammallee deebistee isa fili. Waan garaa isin nyaatu bar gaafa isaan ala Ameerikaa nu bira dhufanii achi jiran. Wallaahi Oromoon Minisootatti waan goote waan hedduun dubbaa narraa hin baasinaa. Oromooti waan hedduu narraa hin baasinaa. Wallaahi Oromoo an silaa osoo Oromummaa toltee waa kadhe. Gaafa akka dhabeettani waan ulumaayii kanneen irratti dalagan waan Ameerikaa kanatti xaxan waan musliimni bara musliima naftanyaa otoo hedduu baraan isin bara siyaasa koo seetan diinii keenya keessa waan amma jarri dalagaa jirtu yoo isin agartan haga bar doktora kabajamaa Sheekh Haji Ibraahim bahanii keessaayyuu saatilitti gabbaanii miidiyaarra waa dubbatan takka geettee jechuudha rakkoon uummanni keenya oofu. Wallahi Oromoo baraan jirru. Bara Oromoo jechuun yoo ati ilaaltu yeroo garii wanni karaa irraa guurtee akaakayyoonni abboonni keenya nutti hin galte ilmi aadaa ilmi mixii ilmi boojuu diqaalaan dubartiin teenya ganda keessatti guurtee nurratti horte hadha kunoo nurra gara galee nu caalee ijaaramee bakka hundatti mataa nu nyaataa jechuudha. Cimkaan kamiin Oromoo qulqulluu safuu qaba namni keenya bakka argan seenu waan argan dubbatu
Bara tanaa tanu cabsi. Diqaalaan hin saalfatu. Hattutti hin saalfatu. Kijibutti hin saalfatu. Wanni bahee bara arrabaan bakka isaan amma wata jala laaltas keessa boona laalaan jiru yoona kan rabsu agarra. Bar diqaala isa tuqaara. Ni beektaa hin danda'an hin obsan. Yeroo sabni tokko lammiilaan dhiigni qomoon yeroo qomoon wal qabatten fedhan isaan jidduu seenaniiti qoma isaanii lamaan adda baasuu deeman garte. Kaan kaanitti hamatan sana duuba deebi'anii baroonni birruun diinna isin hin baane namni qawwee nu cabsee hadhoo nu nyaachisan jiru. Mootummaa kan namni yeroo kenneef itti duule hin jiru bara. Osoo barcumatti hin dhufin isa jennaan gaggaba qalalaw jette gartee akka jawaarfaati. Qalalaw akka lammaa magarsaa fa'a. Amma namni gariin lammaa magarsaa fa'a lixee inni maal kenna. Wanti jirtan ala kana gaafadhaa waan isaanitti jiran. Wal guuree barambi NGO keessa eenyu jira beektanii warra. UNHCR, Amnesty, Red Cross bakka hunda dhaqe. Number 1 naftanyoota, number 2 Oromoo diqaala keessa guute. Number 3 galtu Oromoon qulqulluun bakka takkan seenu. Bakki isaan hin jirre Jeneevaa irraa eegalee Yurooppii, Ameerikaa, Afrikaa keessatti hatta. Mee dhaqaa seenaa qoradhaa eenyufaat ture. NGOlee ka dalagaa ture. Warri gartee mishiinii maaliyyoo eenyu pheenxee jinni warra gartee maqaa amantiitiin deemu kana guuree fidee as keessa gartee saba keenya kana saree nyaachisee ilmaan asirraa guuran ilmaan daa'imman gurgurachaa ture. Waan meeqa dalagamaa ture jedhan. Warri iyyuu kan ka amma muummicha ministeera duulan kun kalee bar qamadii ijoollee 5 aayyoo yoo qabaatte bar xaasaa 5 safaranii fi ilmaan fuudhanii ala isinii geessine sii barsiifna jedhanii ijoollee guuratanii ijoollee kafarsiisaa turan. Asitti ummata keenya gammoojjii keessa beela Wallagga keessatti Shawaa Gujii bakka hunda dhaqe daanga nama keenya jiru kana yoo inni beela'e okay ilmaan sarka beela'e ati maali musliim islaam dhufee waasii godhe naangoon nusinii goona kristinaa ka'e jedhanii wallaahi oromoo ana guyyaa qiyaamaat ka hedduun keessan ni beektan waan kana adda sun jiraan jiru. Ummanni musliimaa gaafas dubbatu lubbuu fiiti nam tokko qof hin jedhu. Sun maal dalagamaa ture? Saba Oromoo kana diiganii cabsanii diiguudhaaf maal godhuu qaban? Waa meeqaan nu diigan beeytan? Sabaan akka Oromootiin nu diigan, amantiidhaan nu diigan. Isaan tooftaan isaan kaayaan waa lama. Tokko saba guddaa biyya san keessa jiru diiguu. Gara dandame hundaan amantii biyya san keessa guddoo diiguu yoo ta'e isaanii hin ta'in ta'uu fi guddifachuu. Wanni uummata kana walii galche hannaa fi kufrummaa. Zaalima gartee Oromoon amantii feete qabaadhu saba feete ta'e bakka feete dhufe si ammatti. Uummata nama diigee nama addaan facaasuu miti jechuudha. Uummata jagna, uummata gara laafessa, uummata yeroo tuqan ammoo si iddoo akka hunnaatitti. Barsanii Oromoon akkam godharree arganiimi tuttuqanii ilaalee bana milikifaatu hin jiru. Oromoon gara bal'ees waa hunda sii gooti ristiillee sii kenniti. Qabeenyallee hunda si qubsiifti waa sii gooti. Gaafa daangaa dabarte osoo isaan san sii godhan saamuwaatitti dhuftee fi irree jechuu barbaadu. Wallaahi akkuma warri jedhee sanii dhaba si gooti. Kan arganiitiin irree waa godhuu hin danda'anii diqaalaa nu keessa turan. Oromoon ilma 7 qabdi. Ilma 6 nu keessa nuuf olchallee warri akka daatitti Oromiyaa keessaa dhuftan. Ilma gudeedaa kana bakka inni jirutti. Ilmi gudeedaa yoo inni barate ni eegan. Yoo inni mana waraanaa seene ni eegan. Yoo inni qabeenya godhate ni eegan. Yoo inni gosa jabduu keessaa dhaate ni eegan. Akkam wamaan kuchisiisan. Haga isa ajjeesanitti yoos ajjeesuu dadhaban qopheessanii haga maraachisanitti haga waa irra dalaganii isa kuchisiisanitti hirriban argatan. Diqaalaa hoo, ilma boojuu hoo, ilma haadaa hoo, ilma mixii hoo, ilma karaa, ilma gartee kaartoona keessaa fuudhanii guddisan. As gubbaa baattee yaatiin Oromoon rakkoon isiin qabdu tana. Jecha hayyootaa takka yeroo dhaga'u Oromoon jagnaaf jabaa ofii irraa saree jaalattii jedhan. Saree illee saree guddifte jaalattii jedhan. Haqa abbaan feete aari tun dubbii dhugaa taaqaa tan arge. Wanni saba keenya cabse tana. Jagna aabbichuu caalu eessaa jira jedhan. Jagni aabbichuu caalu naafi dibe.
dhiira kalee kutte keessaa yoo naaf fidde malee haadha wallaahi kakadhe tokko isaan jiru hin agarre kaa. Baradha jagni akka abbichuu yoo jiraate bargabbayee bira amma silaa sariin barakasi hattuudhaan qoshaashu eenyu kan isirra duultan eenyu ati mee gabbayee waliin dhaabbadhaa siin jedha gabbayaan meeti Oromoon haadha kutaa tokko keessaa gabbayee qoma dhahatee natu waliin dhaabbata meetu ganda ofii jedhee dhoorge meeti yallan.